السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتا في جالتنتوني هردفتوني برسيسا ورمات الحمد لله أنا نجاكوت نجيني كي هنجار الله هنك وجادا بكير مرت نجاو دعوتوتن كي فيديو أراك كيسة نموني آبين كوايدا داونلودي نوتاوزدي حالا كمين داونلودي قرنا بلاستور رايس داونلودي نوتاوزدي أكاسما جوجل رايل داونلودي نوتاوزدي حالا كمين كان داونلودي قرنو جتني ورون نجافتن هران تنا حالا سلبمتي آبي كوايدا كنا daawuloodii godhatanii bilbila keessatti gabbuufattanii aappii kanarraa fayyadamtaniin isin barsiisa. Egaa daawwattoota kiyyaa aappiin faayidaa kun akkuma beekamu maallaqa kaffala jechuudha yookiin maallaqa isiniif kaffala jechuudha. Namoonni baay'een maallaqa irraa dalagachaa jiran jechuudha isin egalee. Kanaafuu aappii kana daawuloodii godhadhaatii ittiin dalagadha jechuudha. Aappiin kun ijjaatti maallaqa Suudiidhaa riyaala 1,700 oli isiniif kafala jechuudha yoo sirriitti seera isaa eeddanii irratti dalagatanii ittiin dalagatan jechuudha isin galee yoo itti biyyata jechuudha wanni hundi seera qabaa heera qaba jechuudha isin galee akkasuma ammallee yoo irratti dalagdanii ittiin dalagatan aappii kanarraa hedduu takka ni milkootanii jechuudha gad buufadhaatii hundi keessanuu banadhaatii itti fayyadamaa jechuudha amma haala itti fayyadamtaniin haala daawuloodii godhatanii itti fayyadamtaniin isin agarsiisa. Egaa daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenya faarootaatan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabskiraayib godhachuun dirqamadha. Yeroo sabskiraayibii gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilik itti godhaadha achi booda ol fayyadamtoota kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dirqamadha. Egaa gamanummaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo fiyeetti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa namoonni aappiin kuwaayidaa daawuloodii isiniif ta'uu dide akkasuma namoonni pilaastorii keessaa dhabdan yookiin googilirraa isiniif buudide daawuloodii godhachuu dhabdan jechuudha. Amma salphumatti daawuloodii godhachuu ni dandeessu jechuudha. Aappii kana chaanaala telegiraama kiyyarrattiin sheerii isiniif godha. Chaanaala telegiraama kiyyarraa daawuloodii godhatanii aappii kanarraa fayyadamuu dandeessu jechuudha. Chaanaala telegiraama kiyyaadhaa liinkii isaadhaa description boxii viidiyoo ilaalaa jirtan kana jalaan isiniif ka'a. Aappiin kun osoo kana jechuudha kun amma sheerii ta'a jira jechuudha telegiraama kiyyarratti jechuudha isin galee. Liinkii telegiraama kiyyarratti yeroo kilik gootan daayirektii telegiraama kiyyarratti isin fida telegiraama kiyya joon godhuudhaan aappii asirraa daawuloodii godhachuu dandeessu jechuudha isin galee. Aappiin kun asirratti isiniif maxxanseetan jira xawwaaleedha daawuloodii isiniif ta'a jechuudha. Liinkii fi balaa osoo hin taane aappiimaan asirratti sheerii isiniif godha jechuudha. Asirratti kilikni gootanii daawuloodii isiniif ta'a xawwaalee ooppiin gootanii seentan jechuudha isin galee. Baay'ee tokko aappiin kun aappii bareedaadha. Aappiin namni hundinuu irratti garagareedha jechuudha isin galee. Hundinuu jechuudha keessattuu uummanni arabaa jechuudha. Aappii kanarraa hedduu fayyadamaa jiran jechuudha. Aappiin kun dhibbaan dhibbatti jechuudha kan maallaqa namaaf hisaabu jechuudha. Isinuu argitan jechuudha. Namni keenya jechuudha irra caalaan amma irratti deebi'ee argee jira jechuudha. Dhugatti akka aappiin kun maallaqa qabu tokko irraa deebi'ee aappii kanarratti dalagaa jira jechuudha. Maaliif namni waan bu'aa qabu tokko waan bu'aa isaa qabu tokko irratti dalagaa jechuudha. Isin galee. Kanaafuu aappiin kun aappii bareedaadha. Yeroo keessan jechuudha waan bu'aa isiniif hin qabne irratti hin gubinaati. Aappii kanarraa dalagadhaati maallaqa ji'aan argadhaadha jechuudha. Dhugaa wallaahi aappiin kun yoo dhugaa irratti dalagdan jechuudha seeraa fi heera isaa eeddanii ji'atti jechuudha riyaala Suudii kuma oliin dalagatan jechuudha. Akkuma dalagaa namni gaa wama dalagaa wama facaafate galfate jedhanii akkuma dalagaa keessan irraa jechuudha. Akkana isiniif hisaabu jechuudha isin galee. Aappiin kun karaa hedduudhaan kan maallaqa namaaf hisaabu jechuudha. Akkuma yuutuubiidha moonii ta'uu hin dandeessan jechuudha. Seera isaa guutanii appilaayi gootanii maallaqa irraa wanni godhachuu hin dandeessanii. Kan biraadhaan ammallee haalli maallaqa irraa itti baafatan jechuudha baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Yoo barbaadan bitaaqa kaardii sawaadha irraa baafachuu dandeessan jechuudha hanga barbaadan jechuudha isin galee. Hamma dalagattan sanirra maallaqa dalagattanii san jechuudha. Maallaqa dalagattii sanirra hamma barbaadan bitaaqa irraa fudhachuu isin dandeessanii yoo fetan ammoo akkaawuntii baankii keessan irratti maallaqni isiniif galuu danda'a. Haala itti isiniif galu immoo haala yaa'anii maallaqa keessan gara akkaawuntii keessanii dabarfatan yeroo dalagattanii seera isaadhaa shartii isaadhaa hunda guutan jechuudha. Ani viidiyoo isiniif maxxansa. Walumaan kan ilaallu tahaa walumaan kan barannu tahaa isiniin barsiisaa jechuudha inshaallah. Isin galee.
Egaa daawwattoota kiyyaa isin gara jeesan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf viidiyoo keenya namni baay'een arga akka irraa faatumu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dogotanaadha. Barumsa birootiin naga walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.